አብይ አህመድ በጥንቆላ ነው የመጣው። አብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ መሪዎች የጠንቋይ የምናምን ሰዎች ናቸው። ዛሬ በኦሮሚያ በቢሾፍቱ ጥቁር ዶሮ ለዛፍ ስር የሚታረድ ነው። አረቄ የሚቀለብ ነው። ቂቤ የሚጠጣ ነው። ዛሬ እውቅና አግኝቶ የአጋንንት አምልኮ ዋቀ ጉራቻ ተብሎ ልምምድ ውስጥ ያለ ነው። እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ የደብር ሰራተኞች ናቸው፣ ሁለቱም አገልጋዮች ናቸው እንበልና ምዕመናን እንግዲህ ፈተና ያለ ነው፣ ግድ ነው። በሞጆም አካባቢ የምትኖሩ ሰዎች ይህንን ድርጊት ተቃውማችኋል፣ ትክክል ናችሁ። በዚህ አካባቢ ያሉ የጸጥታ አካላትም ይህን ነገር አስቆመዋል፣ ትክክል ናችሁ። ምናልባት የቤተክርስቲያኗን ልብስ ለብሰው የሄዱ ሰዎች ናቸው የሚል ግርግር ስለነበረ አሁን ጠርቷል፣ ጥርት ብሎ መጥቷል። የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ናቸው፣ ቤተክርስቲያን ቀጥራቸው ደሞዝ የሚበሉ ናቸው። ያውም እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ በጣም ያሳዝናልና የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ምዕመናን አትዘኑ አለ። እንግዲህ የነበረ ነው። ይህ ጥንቆላ ከቤተክርስቲያን ካልተወገደ ድረስ እንዲሁ የቤተክርስቲያን ስም እየጠፋ የቤተክርስቲያን ስም እየጠለሸ እየሄደ ነውና ዘረኝነት፣ ጉቦኝነትና ጥንቆላ ናቸው። Eessota Finfinnee irraa dhufuudhaan lukkuu gurraattii qalanii moojoon keessatti falfala awwaalaa osoo jiran harkarratti uummanni qabee akkasuma immoo osoo ofii isaaniitiin qubaan hin tuqin seeraaf dabarsanii kennan eega seerri itti dhufee booda uummanni kun nuuf haa fannifamu jechuudhaan sagalee dhageessifate uummanni moojoo kanaan wal qabatee daaqoon Zamadkuun Baqqalaa daaqoon haa jennuun kana micha kana warroota gartee falfala kana keessa harka qaban yoo taate hin beeknu mootonni amma duraa hundi isaa xonqolaadhaan karaa aangootitti dhufan Abiyyilleen xonqolaadhaan aangootti dhufee kuni waan birqii biti jechuudha. Fakkaata jechisa waan Oromiyaa keessa taaniif akkas diqqeeffame lukkuun bormatti fannifame uummanni kun osoo qubaan hin tuqin mootummaa kan itti waame mee dhuguma osoo naannoo Amaaraa keessa taate yookiin ammoo naannoo biraa keessa taate carraa osoo miidhaan irra geessin qaama seeraatti yaamuu kana ni argata laata warri kun akkasuma qulqulleeffamuu alaabaa lumuutii alaabaa Minilik alaabaan tun illee falfala kana waliin wal qabatti kaabee manneen amantaa ortodoksii keessaa qulqulleeffamuudha. Sinodosiin Oromiyaadha waan jedhe qaba waan sinodosiin Oromiyaadha jedhee fi akkasuma baandiraan kuni naannoo Oromiyaa keessaa qulqulleeffamaa jiraatu viidiyoodhaan mul'isu gadi lakkifameeti jira. Kanas guraan isin buusa Abduu moobaayil appiraayii bagarra deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Mee osoo karaa xonqolaa kara falfalaatti achiin dabarree alaabaan lumuutiin alaabaa Minilik alaabaan tunis falfala kana waliin wal qabatti jedhama akka hayyoonni tokko dubbatanitti alaabaa Minilik tana warri gara tokkoon akka siyaasaatitti kara tokkoon ammoo akka alaabaa gartee amantiititti warri isaan yeroo hedduu kan isaan leellisan jechuudha. Walumaa galatti alaabaa tana yoo ilaaltan akka nama isii gabbaruutitti kan isaan ittiin mul'ifatan akka jaalala alaabaadha osoo hin taane alaabaa ofii namni hundinuu numa jaalata sun akkuma jiru isaanii ammoo akka jaalala osoo hin taane akka nama alaabaa tana gabbaruutitti jechuudha kan isaan mul'ifatan. Duuba haaluma saniin yeroo barbaadan alaabaa Itoophiyaa jedhaniiti alaabaa Itoophiyummaadha hatta bar wayyaaneen urjiba tana irra kaahuu isiitu alaabaa Itoophiyaadha najiseessite jedhaniiti akkasitti yeroo garagaraatti kan isaan dubbatan jechuudha. Andinnatti keenyatti deebi'uudhaa fi alaabaa lumuutii kanatti deebi'uu qabna jedhaniiti yeroo garagaraatti kaapolotikanyoon isaanii hayyoon isaanii kan dubbatan jechuudha. Amman tana abbootiin amantiidha Sinodosiin Oromiyaadha jechuudha. Sinodosiin Oromiyaadha waan guddoodha hojjetaati jira. Ifaajeen teena lafa hin banne fakkaata namoonni hedduun gaafa san fakkeenyaa fi adii uffannaa adii dubbanna ka jedhu bira dhaabbataatiin tura warroonni amantii biraa hordofan illee jechuu hiyyaa. Duuba amman tana Oromiyaa keessaa alaabaan lumuutiin qulqullaawaati jirti. Alaabaa lumuutii kana baasanii gatamaa jirti. Manni amantiidha siyaasa warraa siyaasa faannoo irraa bilisa tahaati jira fakkaata jechuudha. Kuni yoo naannoo Oromiyaa guutuu wal gahee waan nama ajaa'ibsiisuudha waan dinqisiifatamuu qabudha. Keessattuu moojoon bakkuma gartee isaan falfala itti godhataatiin jiran kana wal qabate jechuudha. Wanni falfalaa fi alaabaan kunis wal qabata jedhameeti yeroo garagaraatitti kan himatamu warri yeroo hedduu fakkeenyaa fi takka daammanaadha jechuun waan akkana duumessa dura dhufu tokko hin jiru waan yeroo roobaa dhufu funyaan karaa ballee jedhama naannoo tokkotti daammana kan jarri jettuun san jechuudha. Achirraa fudhatamee kan wanni tokko dura dhaabbachuu hin dandeenye karoo ballee jechuun waa hedduu jedhanii warri kara tokkoon alaabaa amantii fakkeessaa immoo alaabaa Itoophiyaawii jedhanii namoota amantii biroo hundarratti fe'uu saboota biroo kan jaalanne hundarratti fe'uu haala akkasiitiin jechuudha kan isaan dhiyeessan. Akkasuma mootonni amma duraa immoo akkuma isaan fedhan sanitti haga tokko ittiin milkaa'aa turan jechuudha. Amman tana immoo manneen amantii Oromiyaa keessaa tokko bakki mandheedha isii. Bakki isiin itti gartee bu'uura hundee itti gadi dhaabatte Oromiyaa keessaa manneen amantaa ortodoksii keessa yeroo kana isin jedhu waa'ee amantaatiin osoo hin ta'in amantaa daheeffatanii achi keessa kan isaan godhatan isin jechuu barbaade amantaa keessan kan isaan fayyadaman jechuu barbaadeeti. Warri kan ammoo gabaasaatiin jiru abbootii amantaa Sinodosii Oromiyaati. Kana irratti mee
laala beete kiristaana tan jechuudha. Kana kan maxxanse Hayila Mikaa'il Taaddasaati. Abbo Adamaraayis alaabaan fannoon gooftaa da'eessatu qulqullaa'ee jira jechuudhaan akka isa kana fuula feesbuukii isaa irratti maxxanseeti jira. Akkasuma karaa gadiitti kan argitan kana ammoo Mikaa'el Bishooftutti duwwaa lamatti alaabaan fannoo da'eessuu mana amantaa keessaa qulqulleessaa jirra. Ittuma jirraami sochii mana kiristaanaa keessaa fannoo golguudhaan alaabaa siyaasaa mirmirsuudhaan hin danda'amu jechuudhaan alaabota akkaataa itti gartee manneen amantii keessaa qulqullaa'aa jiru bifa kanaan Hayila Mikaa'il Taaddasaa maxxansee jechuudha. Kun waan jajjabeeffamuu qabudha. Maaliifi fakkeenyaaf warri biraa warri amantaa biraa kan hordofullee jechuudha. Oromiyaa dhimma Oromummaatti walitti nu fida akkuma gartee gaafa duraa jenne san kuni Oromiyaa keessaa qulqulleeffamuun namayyuu amantii isaa geggeeffatuun mirga akkuma jiru tahee ammoo shira amantaa kana keessaan deemamu. Hatta maqaa amantaa kanaatiin kun fakkeenyaaf Finfinnee keessaa dhufee Oromiyaa keessatti kan falfallee awwaalamu jechuudha. Garstachi dabruufi miti. Duba haala akkasiisaniini alaabaan lumuutiin alaabaan Hayila Sillaaseedha kan warri falfala itti hojjetateetiin akkasitti ittiin jiraatu suni Oromiyaa keessaa qulqulleeffamaa jira jechuudha. Kun waan hedduu jajjabeeffamuu qabudha. Waan hedduu takka namatti toluudha jechuudha. Nama maqaa Oromoo dhaawatu kamiyyuu waan gammachiisuudha jedheetii yaada kana waan namni hundinuu deeggaruudha waan godhamuu qabudha waan falfala kanaa illee wal qabatu waan ta'eef jechuudha. Kun qoshaasha Oromiyaa keessa jiru qulqulleessuu jechuudha. Qoshaasha qulqulleessuu namni jibbu ni jira. Qoshaasha qulqulleessuudhaaf ammoo namni jibboo jiraate qoshaashuma san waliin qulqullaa'uu qaba jedheetii yaada. Karaa biraatiin ammoo waa'ee falfala kana kaa'amoo joon keessatti dheengadda jechuudha. Abbootiin amantii Finfinneedhaa dhufan namni lama jechuudha. Eega magaalaa keessa lukkuu jirtu irratti falfala qonni lukkuu gurratti irratti falfala hojjetanii eega magaalaa keessaan deemanii magaalarraa maranii godhan booda mana barumsaa bira dhaqanii achitti osoo awwaalaa jiranii harkatti qabee uummanni. Eega harkatti qabee osoo dhagaa takka ittiin darbatiin osoo waan takka hin jedhin meelaalaa bilchinaa ijoollee Oromoodha. Osoo waan takka hin jedhiniin qaama seeraatti dabarsanii kennan jechuudha warra kana. Jechuun waan amma reefuu zammad kun jedhu sammee isin dhageessisa. Dabarsaniiti qaama seeraatti kennan. Eega qaamni seeraa itti dhufee booda haanuu fannifamanii haanuu ajjeefamanii uummanni kun seeraa ala hojjete waan amantiin dhorgu ala hojjete waan seera biyyattiidhaa cabsuu hojjete xonqolaa waan amantiin kun balaaleffatu xonqolaa waan gartee seerri biyyattiidhaa balaaleffatu seeratti nuuf dhiyaatee akka nuuf fannifamu jedhu gaafate uummanni. Duuba amma namichoon kuni meelaala amma warri kuni dabarsaniiti mootummaa kennanii mootummaa gaafataa jiran. Osoo naannoo Amaaraa taatee carraa kana argataa wanni kun carraa kana argataa falfaltoonni kunniin abbootii amantiitii miti waan fedhe yoo taate naannoo Amaaraa keessatti gartee kam ambulaansii keessaa gadi baasanii dhukkubsataa dhagaadhaan cafaqanii ajjeesan sanii beeke amma inni akka jechaa jirutti fakkeenyaaf Moojoon keessatti waa'ee irreechaatiin wal qabsiisee lukkuun gurraachi mukaaf qalamaa akkasuma gartee achitti gartee dhadhaan dhugamaa maaliin farshoon dhugamaa minaamin waan jiru akka isaatti Oromiyaa maqaa xureessuudhaaf jechuun kan ammoo waan gartee Oromiyaa keessa ta'eef waan saba biraa ta'eef ortodoksii maqaa xureessuudhaaf meelaala amma namichi kuni yeroo garagaraatitti mirgi isaa falmata osoo hin tahin nama biraa arrabsuudhaan kan inni beekamu. Fi ammoo akkasumattuu daaqoon ta'e maal akka ta'e warra falfala kana keessa harka qabu yoo ta'e illee hin beeknaan. Namoonni lameen kun faallaa amantii deemanii maqaa amantiidhaa balleessan jechuu dhugaa adii tana dubbachuu diddaadhaa fi maqaa amantiidhaa balleessanii ortodoksii maqaa xureessuudhaa fi meelaala waan kana ka hojjetaatiin jiru hoggansi duuba jiraatu danda'a. Ilaalcha saba wahii ta'uu danda'a. Ilaalcha paartii wahii ta'uu danda'a. Tahee garuu namoonni lameen kun faallaa amantichaati jechuun osoo afaan isaati hin bahini achi keessatti akkas godhama. Fakkeenyaaf irreechi narra maqaa balleessuudhaaf yookiin ammoo waa'ee waaqeffannaa maqaa balleessuuf inni jedhu kuni osoo akkuma inni jedhu kana kan godhamu taate heeraa fi seera akkaataa sochii sirna isaa qabaa jechuudha. Akkaataa sirna isaatii yoo godhe waa'ee falfalaa wal qabatu miti akka amanticha sun. Amantiin fakkeenyaaf wanni amantii keessatti godhamu kan amantii biraa ajaa'ibsiisu wanni amantii keessatti godhamu kan amantii biraa faalleessu hedduu jiraatu danda'a. Amantii sun jechuun osoo akka inni jedhu sanuu taate jechuudha. Maaltu falfalaa wal qabsiise? Kun amma waan amantiin sun hayyamtu. Fakkeenyaaf amma akka namichoon kun jedhutti akka zamaduun jedhutti waan amantiin sun hayyamtu falfala hojjetuun faallaa amantichaati moo faallaa amantichaati miti. Amantii isa yoo hordofuu baanne illee ni beekna jechuudha. Akkasuma immoo abbaan amantii biraa kan waan kanarratti dhugaa jiru lafa kaayetu jira. Sanis isin dhageeffachiisa. Viidiyoo zamaduullee isin dhageeffachiisa. Garuu osoo naannoo Amaaraa taatee lubbuudhaan bahanii maqaa lukkuu falfala inni lukkuu itti fannisanii dubbii isa dhoorganii afaan lugaamaniiti rasaasa itti qabanii waan takka hin dubbatin jedhaniiniiti sodaachisanii akkasitti ammoo haanuu fannifamu jedhanii akkaatuma gartee Wallaggaan keessa nama ajjeesanii akka maalii ebaluu akkas godhanii akka Shaashamannee godhanidha. Osoo naannoo Amaaraa taatee qaama seeraatti dabarsanii kennuu fi carraa osoo inni lubbuun jiru lukkuu itti fannisuudhaan argata.
maaliif bineensummaa ofii dagataniitiin ummata akkasitti tasgabbiidhaan osoo wanni kun isa aarsu osoo haala fokkataa kan argu qabatamaan kan qabe qaama seeraa kan itti waame kana galateeffachuun isa hanqateeti waan gocha gartee fakkeenyaa fi namni muraasni dalagee waan silaa amantii kenna maqaan xuraahee jedhee balaaleffatuudha malee garuu inni amma falfala kana keessa harkaan qabu ittanii yaaddanii ama namichi kun duuba ogguu warra kanaaf falu ogguu falfala kanaaf falmu nama waan kana keessa harkaan qabu jettanii yaaddanii dhugaa rabbi hedduu nama gara biraatiin ammoo fakkeenyaaf nama Abiyyi illeen xonqolaan dhufee mootonni amma dura dabalanii xonqolaan dhufe ka jedhudha Abiyyi akkamitti xonqolaan dhufe qeerroodhaan dhufe Abiyyi sochii qeerrootiin dhufe xonqolaa sanuu kan wayyaaneen fayyada jechuun yeroo kana isin jedhu Abiyyi waan gaarii hojjetaa jira Abiyyi fedha Oromoodhaa hojjetaa jira Abiyyi Oromoo bilisoomsa jirachaa jiru beekan inni akkaataa wanni inni Abiyyi godhaa jiru akkuma jiru gaarii fi hamaanis akkuma jiru ta'ee garuu xonqolaa saniihu kan fayyadamaatiin ture wayyaanee saniyyuu xonqolaalee baankiillee taankiillee cabseeti qeerroon jechuudha naannoo isiititti galchee akkasuma gartee oppodiyoon wayyaaneen eega biraa kuttee amma fedhii kiyya akkam fedhutti ni hojjetti ni bilisoomsina isin tana iyyuu jedhee amanee itti kenna achi booda isin faallaa qeerroodhaa yookiin faallaa Oromoo deemuu dandeessi sun akkuma jiru ta'ee jechuu kiyya garuu mootonni amma dura dabre hoo akkuma inni jeesan dhugaara xonqolaan deeman fakkeenyaaf Minilik kana keessatti kan maqaa xonqolaatiin beekamu yookiin ammoo falfalaan kan beekamu yeroo garagaraatti kan gartee seenaa isaa yoo ka'amu falfalli waliin ka'amu jechuudha hatta fakkeenyaaf seenaa tokko keessatti maal jedha Minilikiin kan gartee qomaaxaa ta'e akkasitti isa ciree falfaluma inni gartee sababa aangoo isaatiif yookiin ammoo saba biraa dhamaasuu saba biraa balleessuudhaaf itti fayyadamamutu itti garagaleetiin gartee isa qomaaxatti isa jijjiire kan jedhu seenaa tokko keessa kitaaba tokko keessatti dubbiseetiin ture jechuun wanni sun dhugaadha sobaa waan jedhu irraan beeku garuu abbaa seenaa san katabeetutti beeka waan ta'eef jechuudha san kanaafuu Minilik fakkeenyaa fi falfalaan beekama biyya san keessatti mootonni amma dura dabran Haile Sillaasee laata hundi isaanii jechuudha falfalaan beekaman dhugaadha garuu ta Abiyyi san qofa kijibe Abiyyi gaaris haa ta'u hamaas haa ta'u waan fedhayyuu haa ta'u yoo haga inni dhufe kan haga isaan jala fiigu kana warri itti godhe fakkeenyaaf korbeessa tokko faa kennaniif turan naannoo Amaaraa keessatti yoo san ta'e malee Abiyyi gaafa dhufu sochii qeerrootiin qabsoo qeerrootiin jechuudha kan inni dhufe kana wal yaadachiisumaa fi beekan keessa bahaa jiru jechuudha. Ka gara biraa mootonni dabran xonqolaa dhufanii garuu ammoo hayyee kanaafuu xonqolaa isin fayyadamtanii duuba ammallee gara xonqolaatiitti deebi'uudhaaf yookiin ammoo gara falfalaatiitti deebi'uudhaaf deemtanii qeerroo moojoo dhaabbatee isin ilaala. Silaa eega gartee maqaa balleessuu taate warra falfala kana waliin qabame silaa daaraa isaan godhutu malayyuu dhugaa dubbachuu dhiifa malee naa godhaan. Garuu akkasitti qaama seeraatitti kennan malee biyyi seeraan bultii jedheeti uummanni akkasitti kabajaadhaan qaama seeraatitti kenna jechuudha. Dinqisiifatamuun hafee akkamitti uummata kana maqaa balleessuudhaaf yaala akkamitti uummata kana maqaa qoshaashessuudhaaf yaala namichi qoshaashaan kuni jechuun isarraa kabaja eenaa fi miti beeki mee ilaala ammoo faallaa isaatiin abbammaan amantii biroo dhugaa kana gadi baaseeti jira jechuudha uummanni moojoo kabajatu isaan mala uummanni moojoo waan godhamuu qabu godhee abbaa amantaa biroo kanatti haasabaanillee akkuma isaa jechuudha mee viidiyoo isaa kana dhageeffadhame san booda mee yaada kiyyatti achi tarkaanfadha አጋንንታዊ አሰራርን የመቃወም ነገር ከሆነ አብይ አህመድ በጥንቆላ ነው የመጣው አብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ መሪዎች የጠንቋይ የምናምን ሰዎች ናቸው ዛሬ በኦሮሚያ በቢሾፍቱ ጥቁር ዶሮ ለዛፍ ስር የሚታረድ ነው አረቄ የሚቀለብ ነው ቂቤን የሚጠጥ ላል አስረቲ ዋንቲ ነማ ጀቻ ጅሩ ኩኒ አከሳቲtti amma gartee moojoo fakkeenyaa fi bakka gartee waa irreecha yeroo irreechaa lukkuun mukaaf kan qalamuudha dhadhaan kan dhugamuudha maal kataamu farshoon kan dhugamu kan jedhu akka isaatitti amma fakkeenyaa fi warra waaqeffataa irreecha irratti waan godhamu san jechuun kuni moojootti waan baramaadha kun akkamiin birqii ta'e jechuu isaatti natti fakkaata mee dhageeffadhaame ዛሬ እውቅና አግኝቶ የአጋንንት አምልኮ ዋቀ ጉራቻ ተብሎ ልምምድ ውስጥ ያለ ነው ምንድነው ኦሮሞዎቹን እንዲያደረጋቸው ካህን በጥፊ ሲመቱ የምናቃቸው ኤልያስ ታመጣዋል ከደንሳው ልጅ ዲያቆን አማኑኤልን መስቀሉ ላይ ሽጉጣን ጥልጥለው በአደባባይ የገደሉት ኦሮሞዎቹ ናቸው ይሄን በማድረጋቸው ኦህዴድ ትክክለኛ ስራን የሰራ ነው ብሏል ሸኔ ስለሆነ ገደል ነው ያለው ምንድነው ኦሮሞዎቹን እንደዚህ ያደረጋቸው ቁጥር 4 ላይ ነው ያለችው ቁጥር 4 ላይ ሊያዋርዱን ይፈልጉ ሞጆ ደውዬ ምንድነው ብዬ ስጠይቅ ኤልያስ ያንን እንትን አምጣልኝ የፌስቡክ ላይ ፓስተሩ የተናገረውን አምጣልኝ ምንድነው እንደዚህ ለማድረግ ሞጆዎቹ
ይሄ እንዳለ ሆኖ ምንድነው እንደዚህ ያደረጋቸው ብዬ ጠየቅኩ ማለት ነው። ይሄንን ላኩልኝ። ምንድነው የሚሉት? ይሄ ነብይ አስራት በለጠ የሚባል የፕሮቴስታንት ነብይ ዲላ ነበር፣ ከውጭም ነው የመጣው። ሞጆ ውስጥ ቢል ቢናገር ህዝቡን ማደንዘዝ አልቻለም። ስላልቻለ ተመካከሩና ትንቢት እንዲናገር ለሞጆ ከተማ ትንቢት እንዲናገር ሲባል ይሄ ነብይ አስራት በለጠ የሚባለው በእግዚአብሔር ምሕረት ይላል ከድላ ወደ ሞጆ ከተማ ገብተው ሲያገለግሉ እግዚአብሔር በታላቅ ታምራት ቃሉን እያጸና ይገኛል አለ። ዕለተ ሐሙስ በጉባኤ ፊት የተነገረው ትንቢት ስለ ጥቁር ዶሮ ተፈጸመ። እግዚአብሔር ተናግሮ ስለፈጸመ ክብር ለእርሱ ይሁን። የተፈለገው ይሄ አገፈዳ ካሜራ ተዘጋጀ፣ ሰዎቹ ላይ አልተደረገ። እንቀሳቀሳለሁ ብትል እናገራለሁ ብትል እዚሁ ነው ምንገላሏቸው። ምታረጉትን አርጉ አሉ። ጸጥ ብለው ሄዱ። የፈለጉት መስቀል ነበረ ትንቢቱ እንዲፈጸም። ኦርቶዶክስ ማዋረዳቸው በእነሱ ካዋረዳ ጅሩ ኦሶ akkuma inni jedhu kana waaqeffataadhaan kan godhamu taate waaqeffataan akkaataa gartee fakkeenyaa fi sirni isaa amantiin isaa isa ajajutti kan inni godhu lukkuu gartee waaqeffataan qaruuleen agarre nuti akkaataa adeemsa isaa huma barbaade haa ta'u akkaataa itti waaqeffataan moojoo irratti godhu akkaataa amantichi isaa sirni isaa isa ajajutti kan inni godhu amma akka kana amantiin namichi kun itti amanu ni ajaja fakkeenyaaf amma lukkuu gurraacha jira awwaaluu falfala dalaguu hayyama amantichi kun gara tokkoon ammoo oromummaan amantii kana awwaarradee jedha fakkeenyaaf gara biraatiin as deebi'eeti hisaqqal jedheeti jala dubbatee uummanni osoo naannoo amaaraa taate hoo fakkeenyaaf osoo naannoo amaaraa keessatti wanti kun godhame wanni hagana gahu kun godhame qaama seeraatti osoo namni kun hin tuqamin qaama seeraatti himameetiin qaama seeraatti yaamamee kabajaan akkasitti ni qabama lukkuun itti fannifamee jira ni geeffama qaama seeraatti miti silaa dhukkubsataan maal godhamaatiin ture naannoo amaaraa keessatti sababa oromoo ta'e qofaaf dhukkubsataan ambulaansii keessaa gadi buufamee dhagaadhaan cafacafamee hin ajjeefamne ibiddaan gubamaatiin hin turre tigree ta'uu isaatiif oromoo ta'uu isaatiif waa meeqatu godhama hin dagatee ilaalta kan amma fakkeenyaaf namichi kun hin dagatee na fakkaata amma zamad kuni hagam takka oromoon homa hamtuu fedheyyuu akka seera kabajee qaama seeraatiif malee ofii isaatii dogongora keessa hin seenne irraa baratuudha qaban ture jechuudha sila garuu akkamitti saqqal jedhamee dubbata maaliif isaanii fedhe xonqolaa jechuun mootummoonni anduraatu akkasitti dhufanii isaaniif mootummaa fiduudha deema akkuma miliksanitti xonqolaa hojjeteetiin mootummaa fiduu deemaa utaate malee silaa irraa baratuudha malan jechuudha waan salphaa isinitti hin fakkaatii wanni kun qawweedhaan qabsaawaa kara danda'anii maqaballeessiidhaan waan hundarraan nuti fakkeenyaaf laaftuma kofallee bira dabruu dandeenya yookiin ammoo ilaalcha amantii nutti fakkaatu mara tokko kenna ilaalcha amantii sitti hin fakkaatiin waan amantii dahoo godhatanii amantiin kamuun deeggaru kana na amani achi keessaan shirri hojjetamu jiraatu danda'a achi keessaan gartee falfalli hojjetamu jiraatu danda'a garuu faallaa amantii ta'anii amantii daheeffatanii amamee ilaala finfinnee keessaa dhufaniiti mee fakkeenyaaf kun amma abbaa amantiiti anamma isa kanaan saba isaallee beeku dhageeffadhaan የተደረገ የቤተክርስቲያን ስም የማጥፋት ስራ እንዳይሆን በሚል ሁላችንም ይህን ሲያሳስበን ውለናልና እንግዲህ በዚሁ መረጃ መሰረት አሁን መረጃዎች እየተቀራረቡ ነው እኔ እንደ ግሌ ነው ይህንን መረጃ እየሰጠው ያለሁትና ሁለቱም ሰዎቹ መነኩሴውም ጥቁር ራሱም አዲስ አበባ የደብር ሰራተኞች እንደሆኑ መረጃው እየመጣ ነውና በትክክልም እንግዲህ ስም መጥራት ካስፈለገም ስም እንጠራለን የሚሰሩበትን ደብር መጥራት ካስፈለገ ስም እንጠራለን ግን እስካሁን ባለ መረጃ እንደግል ነው እንደ ተቋም አይደለም ተቋሙ የራሱ ስራ አለው ሳይጣራ አንፍረድም ብዬ ስለነበረ ግን ቤተክርስቲያኗን የሚያሳድፉ የቤተክርስቲያን አገልጋዮችን በዚህ ስራ እየተሰማሩ እንዳሉም ተናግሬ ነበር አሁን ግን ባለ መረጃ በእርግጠኝነት እንደኔ እንደግሌ ሁለቱም እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ የደብር ሰራተኞች ተቀጣሪዎች ደሞዝተኞች ናቸው ስማቸውም ደርሶኛል የደብር የሚያገለግሉበት የደብሩ ስም ደርሶኛል ግን ከህግና ከህግ አግባብ የተነሳ የሚመለከተው አካል ሊገልጥ ስለሚችል
እኔ ግን ደብሩንና የሰዎችን ስም ሳልናገር በደረሰኝ መረጃ ግን እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ የደብር ሰራተኞች ናቸው ሁለቱም አገልጋዮች ናቸው እንበልና ምእመናን እንግዲህ ፈተና ያለ ነው ግድ ነው በሞጆም አካባቢ የምትኖሩ ሰዎች ይሄንን ድርጊት ተቃውማቸዋል ትክክል ናችሁ በዚህ አካባቢ ያሉ የጸጥታ አካላትም ይሄን ነገር አስቆመዋል ትክክል ናችሁ ምናልባት የቤተክርስቲያኗን ልብስ ለብሰው የሄዱ ሰዎች ናቸው የሚል ግርግር ስለነበረ አሁን ጠርቷል ጥርት ብሎ መጥቷል የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ናቸው ቤተክርስቲያን ቀጥራቸው ደሞዝ የሚበሉ ናቸው ያው እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ በጣም ያሳዝናልና የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ምእመናን አትዘኑ አለ እንግዲህ የነበረ ነው ይሄ ጥንቆላ ከቤተክርስቲያን ካልተወገደ ድረስ እንዲሁ የቤተክርስቲያን ስም እየጠፋ የቤተክርስቲያን ስም እየጠለሸ እየሄደ ነውና እኔ በባለፈው በዚሁ አክሲማሩስ ሚዲያ ላይ 3 ነገሮችን ከቤተክርስቲያን እናስወግድ ብያለሁኝ 3 ነገሮችን ከቤተክርስቲያን እናስወግድ ቤተክርስቲያን በዚህ ስሟ እየጠፋ ነው ብያለሁ እነሱም ዘረኝነት ጉቦኝነትና ጥንቆላ ናቸው ዘረኝነትና ጥንቆላ እነዚህ 3 ነገሮች ከቤተክርስቲያን ካልተወገዱ በሚገባ ቤተክርስቲያን ክብር ሊመለስ አይችልም አባቶችም እንደ አባት ሊታዩ አይችልም ሃይማኖቱም ጥንቆላን እንደሚያስተምርና ጥንቆላን ስራ አድርጎ እንደሚሰራ የቤተክርስቲያኑ አሰራርም እንደሆነ አድርገው ሰዎች ስለሚያስም ስለያጠፉ ስለሆነ ናምኒ ኩኒ አባ አመንቲ ኩን አንሰባ ከብራዩ አከታ ኢምቤኩ የኦሮሞ ተሞ ነው ፎልቻ ኢምቤኩ አዋን ኢምቤኔ ፊገሩ አማሩ ማናቲ ፈካታ ዱጋ ጅርቱ ለፈካሄ ጅቹዳ ዋሰዲ አሞን ንካሴ አመንቲ ከነ ኬሳ ወን ሰዲ በዱ ቀባ ጀዲ ዘረኝነቲ ፈልፈል ጦንቆሊ ጅቹዳ አከሱማ ጉቦ ጀዲ ኩኒ ሰዲኑ አመንቲ ከነ ኬሳን ወሪ ዋኑ ሁንዳ ካለቲ ሁንዳኑ አመንቲ ከነ ኬሳን አከ ፈየደሙ ለፈካሄ ጅቹዳ አከ falfalli guddaan akka hojjetamu jechuun akkuma reefuu jennee fakkeenyaaf milli Haile Sillaasee mootonni amma dura dabran sunis falfalaan irra guddaa kan isaan hojjetanii ammoo bakki bu'uurri isaan mootonni amma dura hojjetanis kan isaan hojjetan amantii kana dahoo godhatanii jechuudha. Kan biraa ammoo gubboo yookiin ammoo gartee qabeenya biyyattiidha maqaa amantii kanaatiin nyaatu jechuudha. Kan biraa akkuma gartee amma namicha dhageessan kana warri moojoo waan sirriidha gocha sirriidha tarkaanfii sirriidha fudhatan dallansuun isaanii akkasuma poolisiin tasgabbeessuunis kan jedhu dhugaa jirtu lafa kaa jechuudha abbaan amantii kun. Zamadeen deebisaa gahaa argatee jira jedheeti yaada ka namichi falfalaan sun jechuudha. Garuu warri akka zamadeedha kan falfala kana keessa harka qabuu fi falfaltoonni kun silaa bar osoo uummanni sun osoo gartee obsa qabaachuu baateetiin galabbaxeeyyuu waan irra laalamuu miti jechuudha. Garuu uummanni obsa qabeessaan seeratti dhiheessa jechuudha. Eega seera dhiheessee seeraan akkas gaafata jechuudha. Garuu zamad kun ammoo jibbarraa kan guutame waa'ee biraa keessa seene waa'ee gartee Oromoo qoshaashessuudha. Muka dibamaa dhadhaan dhugamaa farshoon dhugamaa lukkuun nuti gartee waaqeffataa lukkuun qalullee nagarre. Omaqalellee akka amantii akka seera isaatiitti godha malee waa'ee amantuu waan amantii faallisu yookiin ammoo waa'ee falfalaa wal qabatu miti. Amma kan dubbatamaa jiru falfalaa fi waan biraa addan beeku waaqeffannaa fi waa'ee falfalaa addan beeku laata namichi kun. Yookiin ammoo waaqeffataan akkasii gaariidha hamaadha akkasii jechaan jiruan. Garuu namichi jibbaadhaan kan guutame akka isaatitti amma Oromoo warra gartee irreecha kabajuu maqaa xureessuudhaaf waaqa gurraacha ka jedhu sani maalidha mee maaliif maaltu wal fakkeesses kuni kan godhaa jiru falfala gartee amantiin ati hordoftu kuni ni deeggara la amantiin maal ati hin hordofa jettu amantii maal qabdaa miti akka amantiin qabne akka ati gartee najisummaa qabdu si beeyna garuu ni ho amantiin maal ta'e maqaa rooyte kuni hin deeggaru jechuudha atuu kun fakkeenyaaf agaanisti jechaa jirta garuu maaliif akka isaatitti ammoo Oromoon akkas ta'e Oromoon akka ta'e Oromoon silaa irraa barachuu qabda ture gartee warri ati gartee falmituuf suni irraa barachuudha qaba ture jechuudha. Haala abduu moobaala biraay hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagaan naa tura.